Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hanga footoo oduu. Kuniiwwan boba'aa naaftaa meetiriktoonii 120 fi boba'aa xiyyaaraa meetiriktoonii 60 Itoophiyaa fi hangaluu galaana Arabaa keessatti danqamanii jiran jedhame. Xiyyeessiin basaasa Ameerikaa dandeettii misaa'ila Iraan ammallee hin xumuramne jedhe. Odeeffannoon isaa waa'ee mindeeffamtoota ji'atti doolaara miliyoona 1.5 kaffalamee fi namoota ajjeesanii ifa ta'e. Haleellaa diroonii hospitaala Suudaan irratti raawwatameen ogeeyyii fayyaa 7 dabalatee namoonni 10 du'anii. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaabuuti amma oduu bal'inaan. Dooniiwwan boba'aa naaftaa meetiriktoonii 120 fi boba'aa xiyyaaraa meetiriktoonii 60 Itoophiyaa fi hangaluu galaana Arabaa keessatti danqamanii jiran jedhame. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo dooniiwwan boba'aa waliigalaa meetiriktoonii 180 biyyattii fi sadii babal'achuu waraana bahaa jiddu galeessaatiin wal qabatee darbii hulaa galaana Hormuz cufamuu hordofuun galuu galaana Arabaa keessatti danqamanii akka jiran beeksise. Ministeerichi ibsa haaraa baaseen dooniiwwan sadii boba'aa naaftaa meetiriktoonii 120 fi boba'aa xiyyaaraa meetiriktoonii 60 biyya keenyaa fiduuf turan yeroo ammaa galuu galaana Arabaa keessatti danqamanii jiru jedhe. Gatiin boba'aa addunyaa gurraandhala 23 irraa jalqabee dabalii guddaa kan agarsiise yoo ta'u keessattuu dhiyeessiin Kuweet irraa dhufu erga addaan citee booda haalli sun caalaatti hammaateera. Rakkoon kun dhiyeessii naaftaa Itoophiyaa dhibbantaa 60 fi boba'aa xiyyaaraa dhibbantaa 100 waan addaan kuteef mootummaan boba'aa gatii qaalii ta'een gabaa ariifachiisaa ispoot maarket irraa bituuf akka dirqame ministeerichi ibse. Ibsicha akka jedhutti waraana irraa kan ka'e boba'aan Kuweet irraa dhiyaataa ture dhaabbachuu isaatiin bittaa caalbaasii ariifachiisaa irratti boba'aa xiyyaaraa barmeela tokkoof kafaltiin dabalataa doolaara 86.33 naaftaaf ammoo doolaara 92.88 ga'uun gatiin akka garmalee wal ka'u taasise. Dhiyeessiin boba'aa waliigaltee liqii guyyoota 360 kaampaanii Beetol waliin taasifamee itti fufuus baasii deeggarsa mootummaa seektara boba'aa kanaa garuu dabalii biliyoona 272 ol ta'uun ibsameera. Mootummaan sadarkaa deeggarsa boba'aa kanaan duraa itti fufsiisuun ulfaataa ta'uu isaa amanuun sirreeffama gatii haaraa akka taasisu beeksise. Mootummaan ammallee naaftaa liitira tokko irratti birrii 71 beenzilaaf ammoo birrii 32 deeggarsa godhaa jira. Deeggarsi kun osoo ka'ee gatii naaftaa birrii 234.17 beenzilli ammoo birrii 174 fi saantima 40 ga'aa ture jechuun ministeerichi deeggarsi amma tokko ammallee jiraachuu isaa addeesseera. Hanqina boba'aa to'achuuf humna hordoffii taasisuu haaraan kan hundeeffame yoo ta'u sirni qaamota murteessuuf dursa kennuus hojiirra ooleera. Raabsii boba'aa keessatti dooniiwwan fe'umsaa geejjiba shaqaxa alergii fi naannoo oomishtoota bu'uuraa geejjiba uummataa akkasumas dhaabbilee fayyaa fi nageenyaatiif dursa akka kennamu murtaa'eera. Ministeerichi uummanni yeroo rakkisaa kana ce'uuf deeggarsaa fi tumsa barbaachisaa akka taasisus waamicha dhiyeesse. Ejensiin basaasa Ameerikaa dandeettiin misaa'ila Iraan ammallee hin xumuramne jedhe. Gabaasni basaasa Ameerikaa dhiyeenya kana baase akka agarsiisutti Israa'elii fi Ameerikaan torban hedduudhaaf haleellaa raawwatanis walakkaan misaa'ila furguggistuu ammallee hojiirra jiru. Gabaasni basaasa Ameerikaa dhiyeenya kana baase akka agarsiisutti Israa'elii fi Ameerikaan torban hedduudhaaf haleellaa raawwatanis walakkaan misaa'ila furguggistuu ammallee hojiirra jiru. Daataan kun kan pirezidaantii Doonaald Tiraamp dandeettiin Iraan haala laaffatee jira jedhan waliin kan wal faallessu ta'ee argameera. Misaa'ila furguggisan malees Iraan diroonii haleellaa 1000 lakkaa'aman akka qabdu himama. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Iraan haleellaa qilleensaa ofirraa ittisuuf tooftaa isii kan jijjiiraa jirtu meeshaalee waraanaa isii dho'isuu kuufama meeshaa waraanaa isii kunuunsuu fi bakka itti xiyyeeffatte of eeggannoodhaan filachuudhaani. Misaa'ilonni ittisa qarqara galaanaa kiruus misaa'il Iraan irra caalaan isaanii akka hin miidhamne himame. Misaa'ilonni furguggisan tokko tokko amma itti fayyadamu kan hin dandeenye yoo ta'u caccabaa gamoo jigee fi caccabaa jalatti awwaalaman garuu guutummaatti barbadaaniiru jedhamee hin amanamu. Pirezidaant Tiraamp ibsa tibbana kennanii misaa'illi Iraan furguggistu ciccitaa jira baay'ee muraasa qofatu hafe jedhanii ture. Haa ta'u malee gabaasni basaasa madaallii kana kufaa taasisee jira. Tiraamp ibsa tibbana kennanii gara fuulduraatti riqichoonnii fi warshaaleen humna elektirikaa irratti xiyyeeffate jechuun haleellaa kan akka cimsan doorsisaniiru. White House fi Pentagon waraana kana akka injifannoo waraanaatti ibsanis Iraan ammallee dandeettii haleellaa naannicha keessatti banuun diinagdee addunyaa jeequu Strait of Hormuz ugguruun dandeettii akka qabdu ragaalee ni mul'isu.
Odeeffannoon isaa waa'ee mindeeffamtoota ji'atti doolaara miliyoona 1.5 kaffalamee fi namoota ajjeesanii ifa ta'e. Inni addaa Ameerikaa duraanii Imireetota Arabaa Yuunaayitid Arab Imireet irraa doolaara miliyoonaan lakkaa'amuun Yamanii fi bakka biraatti duula namoota xiyyeeffannoo irratti godhame ajjeesuu raawwataa akka turan sanadoonni mana murtii haaraa saaxilanii. Humnoonni addaa Ameerikaa duraanii Imireetota Arabaa Yuunaayitid Arab Imireet irraa doolaara miliyoonaan lakkaa'amuun Yamanii fi bakka biraatti duula namoota xiyyeeffannoon irratti godhame ajjeesuu raawwataa akka turan sanadoonni mana murtii haaraa saaxilanii. Loltuun kiraa sassaabduu Abrahaam Golan jedhamuu fi Naavi Seel duraanii Isaak Galmorii jedhamu garee Opereeshinii Ispeer jedhamu kan Diyaagoo keessatti ijaaraniiru. Gareen kun Yuunaayitid Arab Imireet waliin waliigaltee dho'isaan akka raawwate himameera. Dhawaata ji'aan mindaa murtaa'e doolaara miliyoona 1.5 fi dabalataan tokkoon ajjecha milkaa'eef boonasa ni kaffalamaaf. Waliigaltee kana jiddu galeessa ta'uun kan mijeesse hoogganaa nageenya Falastiin duraanii Muhammad Daalaan kilabii waraana Abu Dhabiitti argamu keessatti akka ta'es eerame. Ergamni garee kanaa namoota siyaasaa fi hooggantoota mormitoota Imireetota Yaman keessatti ajjeesuu ture. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Yaman kan ta'an Ansaa fi Ali Maayoo amma himata kana kan banan haleellaa boombii fi dhukaasa bara 2015 waajjira isaanii magaalaa Adan keessatti raawwatame hordofeeti. Loltoonni kiraa sassaabdotaa kunneen haleellaa kana kan raawwatan diroonii fayyadamuun yoo ta'u waajjira isaaniitti boombii darbachuu fi namoota lubbuun hafan rasaasaan rukutuuf karoorfataniiru. Maayoon haleellaa kana daqiiqaa muraasa dura odeeffannoo erga argateen booda haleellaa kanarraa akka tasaa ta'e miliqee amma garuu miidhaa sammuu isaan mudatee fi maatii isaaniirra adda bahanii baqattummaan jiraachuu isaaniitiif beenyaa gaafataa jiru. Hoogganaan garee kanaa Abrahaam Golan Ajadwaa kan mana qaalii doolaara miliyoona 7 Kaalifoorniyaatti argamu keessa taa'ee akka baasu saaxilame. Gareen kun garee hojjettoota humna addaa Ameerikaa duraanii tokkoof hojii tokkoof ji'atti hanga doolaara 40,000 akka kaffalu himama. Sanadoonni mana murtii akka agarsiisanitti Yuunaayitid Arab Imireet ajjechaa kanaaf maallaqa kan kennitu sababoota sadii fi kunis dhiibbaa Iraan qolachuuf galuu galaana Edan to'achuu keessatti dantaa daldala isii galmaan ga'uuf akkasumas namoota siyaasaa diina isii Ikhwaan al-Muslimiin Muslim Brotherhood hidhata qabu jettee amantee dhabamsiisuuf akka ta'e himama. Gareen ogeeyyii dhaabbata mootummoota gamtoomaniis ajjechaa olaanaa 10 Adan keessatti raawwatameef Yuunaayitid Arab Imireet harka keessaa akka qabdu kan agarsiisu ragaa gahaa argachuusaa sanadicha irratti eeree jira. Haleellaa diroonii hospitaala Suudaan irratti raawwatameen ogeeyyii fayyaa 7 dabalatee namoonni 10 du'anii. Suudaan keessatti wal waraansi waliinii waraana biyya keessaa hammaataa dhufuu kan mul'isu haleellaan biraa raawwatame. Suudaan keessatti wal waraansi waliinii waraana biyya keessaa hammaataa dhufuu kan mul'isu haleellaan biraa raawwatame. Haleellaan diroonii hospitaala kibba jiddu galeessa Suudaan irratti raawwatame lammiileen nagaa 10 doktoroonni daangaa malee MSF beeksise. Haleellaan kun kan raawwatame hospitaala Aljabaliyaan kutaa White Nile keessatti yoo ta'u, misaayilonni diroonii 2 mana baqaqsanii hodhuu fi kutaa dahumsaa hospitaalichaa rukutaniiru. Namoota 10 ajjeefaman keessaa 7 ogeeyyii fayyaa yoo ta'an, isaan keessaa gariin isaanii kanaan dura MSF waliin hojjetaa kan turanidha. Haleellaan kun kan raawwatame yeroo duula talaallii hospitaalicha keessatti gaggeeffamaa jiru daran suukaneessaa taasiseera. MSF akka jedhetti gabaasaaleen akka agarsiisanitti haleellaan kun gar-tokkoon kan raawwatame humna deebii ariifataa waraanaa RSF ta'uu ibsame. Hagayya bara 2023 irraa eegalee waldhabdeen waraanaa Suudaanii fi RSF jidduutti adeemsifamaa jiru keessatti dhaabbileen fayyaa haleellaa ijoo ta'aniiru. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO ibsutti erga waldhabdeen kun jalqabee dhaabbilee fayyaa irratti haleellaan 200 raawwatameera. Ji'a darbe qofa haleellaa hospitaala kutaa Daarfur irratti raawwatameen daa'imman 13 dabalatee namoonni 70 ajjeefamaniiru. Ministeerri eenyummaa odeeffannoo fi turizimii Suudaan Kaalid haleellaa kana cimsanii balaaleffataniiru. Ministeerri kun ergaa dabarsaniin qaamoleen naannoo duula jeequmsaa kana deeggarsa waraanaa fi loojistikiitiin deeggaran keessattuu diroonii sadarkaa olaanaa qaban kallattiin itti gaafatamuu qabu jedhanii. Ministeerichi humni deeggarsa saffisaa RSF dhaabbata shororkeessummaa ta'ee akka muudamuu fi miseensonni isaa seeratti akka dhiyaatanis gaafataniiru. Gareen mirga namoomaa Emergency Lawyers guyyoota darban keessa haleellaan diroonii baay'achuun lammiilee nagaa qulqulluu buqqisuu fi damee fayyaa biyyattii guutummaatti diigamuu akeekkachiiseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasumas YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.